بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا المان رومو قوتو الدنيا جرتن كاباف كبا بحفدها قوتو الدنيا جرتن كان أمانتي أدى هردفتن هندي خيسان هند دورا سلاماني خيسين هاقو سنين جتشا الرقا باكتي أركم نخون هرقيسا سومالي لاند دمه أبليس خينيا أبو أحمد عبد الله علي نمجأمو بركو مالما في خدجا خيسا وسو إمالا غربي عربا دي ماجرو nama ajjeefte jechuudhaan erga namoonni baay'een isarratti osoo karaa deemu dhagaadhaan eegaa shiidanii booda miidhaan isarra yeroo gahu if ittisuuf jecha dhiibbaa inni gartee namoonni irra geessuuf yaale san firraa ficcisuuf dhagaa namoota san irratti darbachuudhaan miidhaa daa'ima Somaalee takka ajjeese jechuudhaan akkasitti murtiin du'aa itti kennamtee turte. Kanaaf murtii saniif waan teenyuuf jecha akkuma asitti ilaaltanii gartan arranta nagaa ummanni kuni koree dhimma san irratti obboleessa keenya karakkoo san keessa jiru san murtiin du'aa itti kennamte sababa gartee nama ajjeefte jechuudhaan itti kennamte san irratti gartee obboleessa keenya kana akka Oromootti akka Islaamaatti akka namoomaatti obboleessa keenya kanaaf birmannaa goona jechuudhaan ummata keenya obboleen keenya kaasitti argamu kana hawaasni filachuudhaan irra bakka kanatti walitti argamne dhimma san irratti mari'achuudhaan dhufne. Kanaaf gaa durataan koree kana obbo Ahmad Rashad obboleessa keenya kanatti aanu jechuudha. Maqaa isaarraa jalqabuudhaan kaayyoo arra bakka kana teenyuu fi taateen sun akkamitti akka ta'e bal'inaan keessa nu ibsu ta'a. Gara isaatti isin dabarsaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti kabajaan akka nu faana turtan asumaan kabajaan isin gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdati min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dhimmi irraa asitti walitti dhufneef akkuma obboleessi kiyyaana dura obbo Khalid kaasee dhimma Ahmad Abdullahi Ali nama jedhamu mana hidhaa Somaalilaandii keessa jiru. Namni kun jiraataa Somaalilaandiitii miti. Nama taariba deemu. Namni kun akka jarraa tahee isaa taariba deemu kararraa namti Somaaliidhaa fuudhee si taaribsiifnaa jee maallaqa keessattiin deema. Sababa saniitiif jecha erga maallaqa keessatti arganii si taaribsiifnaa jedhanii makiinatti fudhatanii ergasii booda immoo deemanii iddoo baadiyyaadhaa geeffatanii achitti tuulaa wahii ganda jechuudha. Ganda wayiitti halkan haga za'aa kudhanii cinaa jee achirraa ka'ee maallaqa kana uleedhaan tumanii boksiidhaa fi kanaan cafaqanii maallaqa kana dirqamsiisanii irraa fudhatan. Namni keenyas laftutti namni horii dalagate godhin dhiisu haa ta'u kaayyoodha qaba yeroo deemu kaayyoo saniif jecha hanga tokko maallaqa irratti diduudhaan jecha baay'ee tumanii cafaqanii erga laaffisaniin booda maallaqa sana irraa fudhatan jechuudha. Erga fudhataniin booda isallee lubbuu ajjeesuudhaaf akka isarraa furmaachina kan argannetti jechuudha waan kana kan dubbannu. Gartee ajjeesuudhaaf namni tokko dhagaa itti gadi dhiisee dhagaa san namni biraa isa lammaffaadhaa irraa qabe namni dhalaadhaa tokko jee achi booda ka'ee anis baraaruudhaaf dhagaadhaan gartee isaan na jala ori'anii dhagaan na shinan anallee ofirraa shide jee dhagaa santu ilmoo rafturra bu'ee ajjeesee haja'amuuni. Achiin sababa saniitiin qabamee mana hidhaadhaa gale. Mana hidhaa kana yeroo galu namni kun nama karaa deemu waan taateef namni isa beeku hin jiru. Sababa saniitiif jecha immoo bara 2016 kana keessa waa'ee isaa osoo hin dhagahin amma dheengaddaa gartee namni keenya tokko mana hidhaa yakkuma xiqqoodhaaf jecha hidhamee jiru isa laaluudha inni yeroodha innu achitti nama kana sababa saniin akka inni hidhaa jiru fi hidhaa san bira dabree murteen du'aa itti kennamti. Akkuma beekamu seerri biyya kanaa yoo namni gartee gumaa sirraa baasu hin jirre yookaan dhimmi ulfaataa tahee yoo warri sun gumaa hayyamuu baatellee yeroo takka takka ni ajjeesanii waliigaltee warra lamaan jidduu bira jira. Akka seera mootummaatti namni nama ajjeese tokko numa du'a. Sababa kanaatiif jecha murtee du'aa itti murteessanii jechuudha. Achirraa namni Somaaleedhaa namni tola oolan tokko gumaa kana sirraan baasaa hajuun cinaa gumaa kanaa anis gartee nin kafalaa hajuun atis nama kee laalladhu naan je'ee akka ani gaa nama waan hin qabneef gartee kanaa je'e nutti hime. Achi booda fedhallee qabaachuu isaa gaafadhee firri inni qabulleen obboleessa tokkichan qaba je'ee tokkichi inni qabullee bilbila isaa naa kenne je'ee yeroo odeeffannaa obboleessa isaa geggeessu obboleessa tokkichi inni qabu sunillee maraataadha. Silaa kanama duubatti hafeetu
gartee fira ofitti dhaqee ahlii ofitti dhaqee gosa ofitti dhaqee gumaa san guuree namarraa baasa jechuudha. Sanillee hin qabu obboleessi keenya kun. Achirra dhaabbadheen anis murteessee erga lammiin biraa jechuudha. Lammiin gartee keenyan tahin rabbii jecha of qabee nutis of qabu qabna hajuu anillee natti mul'ate. Kun sababa gartee sababaatu jira. Namticha gartee isa asirratti gartee isaan nama kee barbaadadha iyyuu kanaan wal qunnamsiisi jeeni nama kanaan wajjin wal qunname. Yeroo wal qunnamu namni kun gumaa kanarraa hanga kaan anaatu gumaa kana isinirraa baasa doolaara 8,000 qofa. Doolaara 8,000 kana yoon gartee isin fiddan kaannaat irraa baasa. Huyyoo dhabamemmoo waan godhuuf hin qabu murteen isaa du'aa hajuudha. Jechuudhaan gartee naa hime. Warrallee dubbistee moo akkamii waliigaltee warraa murteessaa waan taateef jee waliigaltee kana gaafadhe. Warrallee gaafattee warrilleen akka gumaa fudhatu hayyamee jee. Achi booda amma warrilleen haga gartee baatii afuraffaa haga guyyaa 6 itti se'eena. Achi booda immoo murteen isaa murtuma mootummaa murteessan tahaa hajuu naa deebisanii jechuudha. Achirra dhaabbadheen halammiin alagaadhatu kana jecha rabbii jecha of qabe nutillee gartee 8,000 kana ummanni gartee Oromoodhaa kan gartee Musliimaa kan Kiristaanaa kan waaqeffataa hundi yoo walitti deebine waan kana kafaluun dadhabnu 8,000 jecha obboleessa keenya kun lubbuu dhabuun qabu yaadaju murteesseen ummatoota gartee akkasa jedhanii walitti dhufne har'aan tana horee amma teessu tana horee shamarran keessa jiran tana waliin qindeessine warri sagalee teenya tana dhageessan warreen addunyaarra jirtan hundi keessan ka Awurooppaa jirtan ka Ameerikaa jirtan ka Awustiraaliyaa jirtan kan Eeshiyaa jirtan hundi keessan akka nu gargaartan gartee gara keessan iyyachuudhaaf har'aan tana koreen tun asirratti as baanee jechuu barbaadeeti nuti nama takkaa gara miidiyaatti illee beeti rakkoo obboleessa keenya kanaatu nu baasee jechuu. Kanaaf jecha namoonni sagalee teenya tana dhageessan sababa kanaan obboleessi keenya kun akkan duune du'a jalaa baraaru hundi keessan akka nu gargaartan jechuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya galatooma hanga ammatti waan nu faana turtaniif akkasumatti Sheekh Abdulatiifitti dabarsinaa. Innis yaada isaa asumaan akka nu laatu gara kanatti dhiyeessina. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبليين كينيا وقرتيغا كم أبليين كينيا إسني إبسانتي ركني خني ركنا قرتي لبوداتي توتون قرتي شنتم نما تقبع نمو نما شنتمتي فمفتاة أورمون obboleeyyan keenya rakkina kana akkuma amma duratti obboleeyyan keenya isinii ibsanitti nama alagaadhaatiitu obboleessa keenya rakkatee du'aaf gartee murtii itti godhan kana nuun ga'anii maallaqa hanganarraa kafalleeti waan ni taanaa isinis akkana jedhanii nama keessatti iyyadhu jedhaniini akkasitti nu geesse dubbiini saniifuu nuti sarraan tanaa ummata Oromoodhaa ka addunyaarra jiru ummanni as keessa hargeysaa keessa jiru ummanni Oromoodhaa ifiifuu ummata baqataadhaati ummata gartee waan takka godhuu hin dandeenye murtii takka irra gahuu hin dandeenye saniifuu nutis Oromoota gartee aalama kanarra jiran iyyannaa jenneeti bikka tana dhufne saniifuu obboleeyyan keenya rabbi jazaa isinii haa kafalu nu gargaara obboleessa keenya lubbuu isaa nu baraaraa isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم أبولين كينيا مسلمة أمس kan Oromummaas walitti qabnu namni amantaadhaan garaagaraa waamamuu danda'a. Oromummaan immoo garuu Oromummaanii fi namoonni walumatti nu jiran fakkaata. Kanaaf isin hundinuu akkuma nu dhageessanu kanatti obboleeyyan keenya biyya namaa jiran rakkoo hedduutu keessa jira, rakkoo sammuutu jira, rakkoo waa hedduutu nutti jira. Kanaaf obboleessa keenya kan hidhaa jiru balaa rakkoo mataa isaatiif osoo ilmaan isaa maatiin fiyyan fooyyeffadhe jedheetu deemu rakkoo biraadha isa mudate maatii isaatiinis waliin agarree fira isaatiin waa hundaan wal arguu hin dandeenye. Kanaaf egaa nama kana eega yaada isaa dhageenye booda wanni biraa dubbatamee dabe waan ta'eef
Inni birmannaaf tola oolaaf jennee akkasitti jirra inshaallah bakka jirtan maratti waan dandeessanii nu gargaaraa nu bira dhaabbadhaa obboleeyyan keenya maraa hundumtinuu واستعينوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جدي جرا إلمان أرومو هندي إلمان إسلام هندي بكا جرتانو خيري رتي والغرغارون إنيوفو نمني وانغاري وجتي الرس نجالة ما بوريس نجالة إن شاء الله كناف بكم جرتانو تنو وجين جرادا نغرغارا وان قبدانو نبرادا بدا كفاقو كديو سنين جنة كل آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم galatoma buleyan horen tololtota hangamatti dubbatan beesni raafteleen injirtu nutis ga akka qindeessitu qoree kana keessatti waan isin raafe jennee yaannu itti dabaluudhaafi kunis maali mudannoon kun ta'e bara 2016 mucaan kunarraa gara hoggaa 7 mana kana keessa jira. Sababaan itti isa kana immoo argachuu dandeenye sababaan namni keenya kan as keessa waliin qubannee jiraannu mana hidhaasan keessa seenirraayi namtichi kun irra guddaan hawaasa biyya tana keessa jiru ni hubata maalitti akka qabamee hidhamee fi akkamitti akka inni maqaa akkamiin akka inni hidhame irra guddaan hawaasa keenyaa ni hubata nutillee barbaachisaa taanaan qoree qindeessituu tana gara keessaatiin qunnamtanii sababaalee namtichi kun itti hidhamee fi akkaataa isaa telefoona isaa gara boodaatti isiniif keenya irraa qorachuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Kanaaf akka shari'aa islaamaatti fi akka aadaa oromootti illee namni tokko yoo nama ajjeese gosa qaba yookaan akka aadaa teenya oromootti jechuudha. Kanaaf garuu namtichi kuni nama jireenya isaa rakkoo addaa biyya isaatirraa isa baaftee biyya biraa deemee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf oduu deemaa jiru mudannoon tun isa mudatte. Mudannoon tun isa mudattee immoo qaamni tokko kan isa gargaaru kan rakkoo tana keessaa isa baasu dhabame namoota alagaa yookaan nama Oromoo hin ta'in kan achi keessatti isaa wajji hidhaa jirutu hojiin tun akka du'a tana jalaa baraaru haga tokko lafa kaa'e. Achirraa ka'ee immoo nama hangana si gargaaru yoo argatte nama kee barbaadi jechuudha wanni kun deemtee nu bira geesse. Nutis ammoo dhugaa dubbachuudhaaf silaa humni 8 kun waan addunyatti illee yookaan hawaasa Oromoo biyya biraa jiratti illee iyyatanii miti wooma silaa hawaasni Oromoo biyya takka keessa waliin jiru baasuu danda'u. Garuu hawaasni biyya tana keessa jiru hawaasa baqataa jireenya gadadoo keessa jiru maatii isaa jiraachisuu hin dandeenye ka'ee fi isaatiif illee jireenya gaarii jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf inni kun ammoo waan kana baasuu dadhabee waan dadhabee yeroo dheeraa namtichi kun hidhaa keessa tureef jecha nuti immoo har'a qindooyinee hawaasa addunyaarra jiranillee kan biyya tana keessa jiranillee viidiyoodhaan hubachiifnee akka waan kanarraa qooda fudhatan godhuudhaaf dirqamne. Kanaaf walumaa galatti dhimma mucaa kanaa akka bifa biraatti illee hin fudhanne dirqama akka obboleessa keenya reefu jee silaa obboleessaa tokkichi jiraatu sun jiraatee yookaan fayyaa qabaatee aalii isaatti iyyatee obboleessaa kun akka bahuuf yaalii godha inni sunillee duraa maraatee kanaaf haala tokko qaama tokko kan isa gargaaru hin qabu. Kanaaf hawaasni Oromoodha bakka jirtanitti kanas keessa jirtanis ka biyya addunyaarra jirtanis waan kana akka daawwattaniin akka keessaa qooda fudhattanii mucaa kana gargaartan asumaan isin dhaammanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أبولينك يا جاني ركوم بيتنا خيسا خناسني جنوان بنومتي أبوليس خين يخوني جاي جماعة خنا خم سديتي بجين الرادو أورا سبب الله خنا راد لندي سبني أورمودا سبب الله دا أكم دنديتي تيسني تربو ما بجج mucaa kana rakkoo hamaa keessa jira mana hidhaa keessatti illee mana kophaa keessatti dhaniiti hidhaa jira maaliif nama du'atti murteessanii rakkoo hamaa keessa jira rabbiif jecha akka Oromootti nu bira dhaabbadha hawaasni biyya tana keessa jiru dhuguma akkuma obboleeyyan keenya ja'anii baay'ee nama rakkataadha 8 saniif addunyatti iyyannee jirra rabbii ja'a nu gargaaraa isiniin jenna gaawonni Oromoo birallee qote rabbiif jecha sadaqaalee niyyeeffatanii sadaqaa kannachuu wooma jiraate kanaafuu yaa obboleeyyan keenya uummanni addunyaarra jirtan Oromiyaa fi biyya ollaa jirtan hundilleen rabbiif jecha nu gargaaraa isiniin jenna akkasuma akka obboleessi keenya kun rakkoo inni irratti hidhame namni gaafii barbaadu gama keessaatiin qoradhaa isiniin ja'a rakkoo san booda isiniif ibsina. Gumaa kan akkuma walii galaattu akka Oromootti gumaa kana nurraa kafalaa isiniin jenna rabbiif jecha galatooma obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
galatoomaadha michimma jaallan keenya jaan kanarra jecha idaanu hin jiru obboleessa keenya kana rabbi jecha abbaa ilmaan jahaati yeroon fooyyeffadhee jiru biyyaa baate waan hin mudatiniin mudate irra jiraanneen gargaarru tanaaf obboleeyyan keenya ka Oromoo ka addunyaarra jiran ka ollaa jiran ka biyya jiranillee rabbi jecha baatii afurii guyyaa jahaatti qabee qaban jecha namtichi alagaa Somaalee nuun jeessun waan kaan isinirraa hin baasaa kuma 8 kana dhabnaan ni du'ama jechuudhaatu gurra keenya ga'e garaan nun dandeenye sanumaafu rakkoo tana rabbi jecha akka irra tattaaffee fudhannuun isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatti turtii nuuf kana gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Egaa akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaallee turre obboleessi keenya kuni gartee yakka kana itti yaadee osoo hin godhin lubbuu isaa baraaruuf jecha kan wanti kun irratti kanaaf gaa akka gosaatti osoo hin taane Oromoon yeroon fi biyya alagaa jiru yeroo qe'ee isaatii deemee biyya ambaa jiru akka gosaatti osoo hin taane akkuma Oromootti kan wal gargaaruudha. Kanaaf nutis gaa rakkoon obboleessi keenya kun rakkoo keenya jennee tokkoffaa rabbi abdannee lammaffaa immoo baay'ina keenya abdannee akkasitti isin abdannee gara keessan dhufne kanaaf kabajaadhaan obboleessa keenya kana gartee murtii ilmi namaa itti murteessitana akka gartee nu cinaa dhaabbattanii obboleessa keenya kana gartee murtii tanarraa oolchinu kabajaadhaan isin gaafannaa. Odeeffannoo dabalataa dhimma kanaa wajjin wal qabate yoo barbaaddan taate viidiyoo kanarratti lakkoofsi bilbilaatii fi odeeffannoolee barbaachisaa ta'an achirra waan isinii keenyuuf jecha gara keessaatiin bal'ina oduu kanaa kan isin ibsinu ta'a. Kanaaf gaa haga ammaatti nu faana jiraachuu keessaniif guddaa galatoomaa nagaan nu jiraadha. Isinii rabbii wajjin isin qabnaa waan nu daawwattaniif waan nu dhageeffattaniif hundi keessanuu bakka jirtanitti galatoomaa kan waa baasuu dadhabdanis rabbi akka kadhattanii fi obboleessi keenya kun abbaan keenya kun rabbiin gartee akka bakka rakkoo kanarraa baasu gaa kana hawwina guddaa galatoomaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.